Kanaafuu wayita balaa guddaan uummatarra ga'aa jiru kanatti qaamni gamticharra jiru UN keessa seenee mala furmaataa kaa'uu qaba. Sabab hongee fi jaldeessaaf uummatii naannoo Mandeeraatti walitti bu'iman. Ijoollee fi walillee yoo agarti biraa dheettee bisaanii fi waan hojjetu sagalee itti lakkiftee yoo inni re'ee nyaate itti lakkisanii biraa dheetan nam dhiiraa garreebetu yoo nam dhiiraa gurguddaa argin dheetaa. Eertiraatti namoonni xiqqaa guddaan waraana takmakaman humnaan guuramuu himan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nu dhiyaadha dhageeffattootteennaa oduuteen jalqabaanii mootummaan Eertiraa lammiilee biyyattii umriin isaanii gan 55 gadi ta'e hunda humnaan garraa'ee ittisa biyyaatti makaa akka ture yoo ta'u ammallee tarkaanfiin cimee akka itti fufu maddeen BBC'tti himan. Opereeshinii marsaa kanaan ammoo namoota umriin isaanii 60 fi ol ta'e akkasumas dubartoota fi namoota dhukkubsan hunda dirqamaan guuramaa jiraachuu himan. Hamza Hussein gabaas qaba. Baatii darbe keessa mootummaan Eertiraa miseensota humna eeggataa umuriin isaanii waggaa 55 gadi ta'an hundi waraana biyyattiitti akka makamaniif waamicha taasisee ture. Taatee sana boodas namoota dirqamaan butuu fi waamichi waraanatti akka makamaniif taasifamu ammas cimee itti fufu maddeen BBC afaan Tigiriffaatti himan. Magaalaa guddoo biyyattii Asmaraaf naannolee biraatti lammiileen akka waraana deemaniif dirqisiisuuf guyyoota muraasa as sakatta'iinsi mana manarraa manneen daldalaa saamsuu fi konkolaataawwan dhaabsisuun bal'inaan mul'ataa jiraachuutu himama. Mootummaan biyyattii opereeshinii kanaa ka geggeessuuf kanneen raayyaa ittisaa biyyattii keessaa bahanii fi miseensota humna eeggataa waamicha hin fudhatin adamsuuf akka ta'e ibsan maddeen BBC. Duula kanaan maatiiwwan ijoolleen isaanii leenjiif hin deemin hafanis hanga ijoollee isaanii erganitti manni isaanii ni saamsama. Kanaan walqabatee dargaggoota rakkoo fayyaa qaban dabalatee hedduun maatii isaanii rakkachuura jechuun gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu fi kaan ammoo gaarreeniif holqaawwan keessa dhokatanii akka jiran maddeen naannolee Eertiraa garaagaraa jiran ibsaniiru. Mootummaan Eertiraa namoota umuriin isaanii waggaa 55 gadii akka waraanatti dabalamaniif waamicha kataayise ta'us ka dirqamaan guuramaa jiran garuu abbootii umuriin isaanii haga waggaa 60 fi isaa ol ta'an ta'uu maddeen BBC'tti himaniiru. Dubartootaaf namoota rakkoo fayyaa qaban dabalatee kanneen waamichan fudhatin humnaan fudhatamaa fi dararri irra gahaa jiraachuutu himama. Dargaggootaa fi lammiilee biyyattii kaan humnaan butanii gara humna waraanaatti makuun erga waraanni kaaba Itoophiyaa hagayya 22 bifa haaraan deebi'ee eegalamee guddoo hammaateera. Naannolee baadiyyaa biyyattiitti ammoo namni duulu yoo dhabamu maatii manaa baasuun akka itti cufanii fi loon isaanii dallaa keessatti akka itti jalaa cufan himu maddeen kunneen ummata mana jireenyaa fi bakka daldala isaanii akka jalaa saamsanii fi hayyamaa fi ragaalee jalaa akka fudhatan ibsuun dararaa jiraachuu kakaasan maddeen kunneen doorsisuu qofaa osoo hin taane hojiirras oolchaa jiraachuu ibsan. Lammiilee Eertiraa biyya biraa jiraatanii fi nageenya maatii isaaniitiif yaadda'uu dubbatan akkasumas kanneen dhiyeenya Eertiraa irraa bahan dubbiin kun dhugaa ta'uu BBC'f mirkaneessaniiru. Gaanfa Afrikaatti boonii yookiin hongeen hamaan gana 40 keessatti argame hin beekne dheerachuun nama afurii irratti miidhaa hamtuu dhaqqabsiisuu dhaabbanni gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID beeksisee ture. Keenya keessatti namoonni miliyoona 18 caalan beelaaf dheebuu dhiphachuu dhaabbanni hongee biyyattii to'atu ibsa. Naannolee kaaba biyyattii jiran garuu horiin hedduun dhumee namoonni gariin du'anii kaan beelhama keessa jiraachuu himan. Kaawuntii Mandeeraa keessatti jaldeessii nyaata dhabuun ollaa deebi'ee miidhaa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraatonni himan. Haal naannichi keessa jiruu fi dhimkaan irratti durtaan naga kaawuntii Mandeeraa Abba Muhammad Haaj Daahir gaafadhe. Jaldeessii durii goorotan duudee muka nyaatee midhaan nyaateedha. Amma wanni sun hin jirtu. Amma buulaa gaddacha'ee yaa'ani ganamaan gadduudee jikkooni seenee akka yeroo waadee wanjeera harkirraa namsaamee yoo bisaanii mutuungi kan irreenedhee yoo lafu woolee deechisee hojjariirti hin jirre. Amma wanni re'ee hin jirtu re'ee barbaase re'ee nyaatammaan tana re'ee tamuu tayaa guyyaa kamuu keessa ja'a torbulee warra ulee tamuu tamuu keessa nyaata. Hattaam re'ee barbaase iyyuu re'ee barbaas busuu barbaas yaani dur leenfaa harreenfaa dhaqee bisaan keessa dhugaa haroon bisaan hin qabdu leen bisaan hin qabu wanni inni barbaadu bilit kan seenee buula seenee minneen kijijji kan seenee jargeenfaa wanti tokko warrifaan waraabbataan mikeeyyaddu waan kana duuba shoorii dhibaarra tarbi. Ijoollee fi walillee yoo agarti biraa dheettee bisaanii fi waan hojjetu sagalee itti lakkiftee yoo inni re'ee nyaate itti lakkisanii biraa dheetan. Nam dhiiraa garreebetu yoo nam dhiiraa gurguddaa argin dheeta. Haali itti kattarii aginnatta ijoollee namaa fudhatan itti kattarii kee jira nam. Am horii nyaatee re'ee namirra fudhatan ijoollee namaa nyaataaf sodaachaa jiran. Isaan re'ee nyaat ka busuu nyaat ka re'ee moolee barbaas ka re'ee barbaas waan sodaatan kaan mallee ijoollee amma xixiqqoo yoo argu mina hadee bisaan dhugu
minaa jikkoon woolee hadee anjeera nyaatee sagalee dhaaban nyaatu waan itti sodaatan yoo sagalee sun dhaban inni ijoollee nyaatu itti sodaafama. Waan kana warra bineensa eegfaatti himtanii? Duratti yennammoo warrilleen qub qaba inni dhibsuniin yaldeessam sababa paartii dhibsuniin dhufuu jiru warrilleen qub qabu. Naannoo keessaniitti namni sababa beelatiif lubbuudhaaf jira. Inni himanii haalli nam gadi keessa walirra nami zaayid durumaa walirra laafa namni gaaf abaartiin hin jirre tabartiin isa xiqqaa zaayid haaliin isaa hamtu. Reeksii rabbi tarkaa qaba dhib rabbi dhufaan yaanne waan rabbi gattoochu duubni islaana sabarree alhamdulillah rabbi si dhufeeni baasenna ammoo yaanne arrantiin sun irraa sodaa qabna arrantiin sun namni hatta ka tabarte qab lubbuu dhabuufuu jiraatu. Ulfaadha bookoo. Ulfaadhatillee obboleettii. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Itoophiyaa fi Jibuutiin dhimma nageenyaa fi walitti hidhaaminsa daangaa irratti qindoominaan waliin hojjechuuf walii galan. Gorsaan nageen biyyaalessaa Itoophiyaa Ambaasadar Ridwaan Hussein qondaaltota nageenyaa fi humna waraanaa waliin mari'achuu fi waliigaltee kan ergaan. Ambaasadar Ridwaan haleellaa dhi'een kanaa humnoonni hidhatan loltoota Jibuutii irraan ga'an balaaleffate. Itoophiyaatti gaazexeessa ispoortii hangafa akka ta'e Fiqiruu Kidaanee umrii waggaa 88tti addunyaa kanarraa du'aan boqote. Dammi ispoortii biyyattii keessatti gahee olaanaa kan gumaachee gaazexeessa Fiqiruun koree olimpikii sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti gorsaa ture. Akkasumas gorsa pireezidantii duraanii federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa ta'uun tajaajile ture. Gaazexeessaan kun dhimmoota ispoortii fi kaan irratti kitaaba barreesse ture. Haleellaa misaayilaa Raashiyaan Yuukireen irraan raawwatte Ameerikaan balaaleffatte. Raashiyaan magaalaa Kiiv dabalatee iddoowwan ijoo biyyattii misaayilaan haleelte. Waraan kaaba Itoophiyaatti waggoota lama lakkoofsisee marii nagaan furuu fi tattaaffiin godhamullee hagiyoonaa waraanii hammaatee itti fufee jira. Mariin gamtaan Afrikaa dhumturbe dabreerraa geggeessuuf ture yeroo biraatti dabarfame. Marii Afrikaa kibbaatti geggeeffamuu fi gamtaan Afrikaa qaamolee lamaaniif yaamichi dhiyeesse kana hunduu fudhatanii turan. Garuu mariin hin eegalamne. Qondaalli UN duraanii Mukeesh Kapiilaa marii nageenya Darfuur, Seeraliyooniif Suudaan kibbaa keessatti hirmaate. Itoophiyaa keessatti qaamoleen wal waraanan lameen dhiibbaa biyyoota alaa ofirra deebisuu fi mari'annaa jedhu malee dhugaan qabatamaan waan biraatii jedha. Marii bu'aa buusu geggeessuuf jalqaba dhukaasa dhaabuu qabu. Kanneen mariisanis qaamolee lamaaniinuu amanamuu fi fudhatama argachuu qabu. Haalli qaamoleen lamaan wal amantaa fi ofitti amanamummaan keessatti mari'atanis mijachuu qaba. Ammatti garuu haalli mariif bu'uura ta'e tokkollee hin mijanne. Kanaafuu mariin kun yeroo hin beekamnetti dabarfamuun na hin ajaa'ibne. Marii dhugaa eegaluuf jalqaba haalli ofitti amanamummaa mirkaneessu qabatamaan jiraachuu qaba. Dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa malee akka seenu eeyyamuun dirqama. Yaaddoon kiyya waraanichi sadarkaa furamuu danda'u irra hin jiru. Kanneen wal waraananis miira nagaa buusuu keessa hin jiran. Waliigaltee nageenyaa buusuu irra ga'uu fi uummanni gamlachuu marii nagaaf qophii ta'uu qaba. Haalli uummanni marii nagaaf fedhiitti qabaatu uumamuu qaba. Kun fedhii uummata gam lamaan malee dhiibbaa alaan waan milkaa'u miti. Kan mariisisu gamtaa Afrikaati jedhama malee innis loogiirraa bilisa miti. Dhiibbaa alaatiin furmaati amansiisaan inuma hin argamne. Qaamni mariisisuu amanamaa fi loogiirra bilis ta'uu qabaa jette. Hoogganoonni Tigraayinuma gamtaa Afrikaa jalaatti mari'achuu fi fedhii qabaachaa hin turre. Gamtaan Afrikaa qaamsirrii jettee amantaa yoo ta'u baattee qaamni mariisisuu qabu akkamiitii jette. I'm afraid not. I think this is a massive conflict that's been going on for nearly 2 years. Gamtaan Afrikaa qaama sirriidha jechuun natti ulfaata. Waraanni kun erga eegalame waggaa 2 deema. Lammiileen daafoo waraana kanaan guddoo hubamaniiru. Waraana haala kanaan uummata nagaa dararraa waggaa lakkoofsisu callisanii ilaaluun waan hin malle. Humna guutuun itti seenanii nagaa buusuu feesisa ture. Gamtaan Afrikaa qaama dirqama qabu ta'ee osoo jiru kana hin raawwatin yoo naga'eera. Kanaafuu wayita balaa guddaan uummatarra ga'aa jiru kanatti qaamni gamticharra jiru UN keessa seenee mala furmaataa kaa'uu qaba. Walumaa galatti adeemsi nagaa buusuu kun gamtaa Afrikaa qofatti kan dhiifamu yoo ta'e homaa bu'aan argamu hin jiru. Yeroo baay'ee biyyoonni Afrikaa rakkoon Afrikaanotumaan furamuu qabaa jedhu. Waraanni kun waraan ardii Afrikaa waan ta'eef Afrikaanotumaan furamuu hin qabaatu. Well, I think that would be
very racist view. Nobody says that the war in Ukraine. Kun rakkoo ilaalcha sanyummaa irraa madduudha malee sirrii miti. Waraanni Yuukireen wayita eegalu namuu waraana Awurooppaa qofa jedheen callisne. Rakkoon biyyattiitti mudate biyyoota Awurooppaaf addunyaa mara yaaddesseera. Addunyaan akkuma waraana Yuukireen furuu fi hirmaatutti ka Afriikaa keessattis hirmaachuu qaba. Wanta adda godhu hin jiru. Rakkoon Afriikaa rakkoo addunyaati. Kanaafuu furmaata addunyaarraa barbaada. Kanaafuu rakkoo Afriikaa keessatti mudatu akkuma rakkoo biyya addunyaa kamuuttuu fudhachuun furmaata gumaachuu barbaachisa. Qaamolee lamaanuu mariif fedhii qabaachuu ibsan garuu wayita mari'atamuu hin argamu. Kan irraa xiinxalaan siyaasaa kun akkan jedhu. I don't think it requires much to say that you're willing to talk. Salphumatti wayita ilaallu mariif fedhii qabaachuu isaanii argina. Kun dhiibbaa biyyoota addunyaatiin keessattuu dhiibbaa gama Ameerikaan jirurraa kan ka'edha. Namuu akka isaan mariif fedha qabanitti hubata. Kun garuu hiika homaatuu hin qabu. Wanti qabatamaan ta'aa jiru faallaa kanaati waan ta'eef. Marii eegaluuf osoo jedhamu waraanni guddaan geggeeffamaa jira. Waraanni mootummaa Eertiraa hirmaachise kaaba biyyattiitti adeemaa jira. Haala kana keessatti marii nagaa geggeessuu jechuun fakkeessuudha. Talks about peace are a little bit moot. Dhumirraachi ispoortii saniif dhiyeessinaa Taap Champions League Manchester City fi Copenhagen taphachaa jiranii waayilii keenya Zalaalem Taadessaa kan irra haasa'uu fi na biraatti argama. Zaloo taphataan warra Vikings ka jedhamu Haaland irra taphachuu jira. Asli Haaland akka carraa ta'e har'a taphamaa kanarratti hin seenne Manchester Cityin Copenhagen waliin taphachuutti jira jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti Haaland taa'umsa jijjiirraa taa'ee jira. Haaland taphoota Champions League 22 irratti galchiiwwan 28 lakkoofsee ture. Taphoota Premier League galirrattis galchii 15 qaba. Torban darballee akkasuma galchii lakkoofsee jira. Amma garuu Guardiolaan taa'umsa jijjiirraa irra sakaa'eet kan jiru. Taphni kun haga ammaatti 0-0 irra jira jechuudha. Taphni biraan immoo Maccabi Haifa Juventus waliin kan taphatudha. Juventus bara kana Serie A keessatti qabxii gaarii argataa hin jiru. Ta'us garuu Champions League keessatti qabxii gaarii argachuudhaaf morkataa jira jechuudha. Taphni biraan eegamu Shakhtar Donetsk Real Madrid waliin kan taphatudha. Taphoota kana wantoonni adda godhan ni jiru. Ka jalqabaa Madrid qabxii 9 gabatee kana dursaa jira. Bara darbee yeroo 14ffaatiif shaampiyoonaa ta'eera. Kun immoo riikerdiidha. Shakhtar qabxii 4tiin sadarkaa lammaffaarra jira. Wantoota adda taasisan keessaatii asilii taphni kun Shakhtar kilaba Yuukireenidha. Yuukireen immoo waraana keessatti kan isheen argamtu. Taphni kun kanaaf Poolaand magaalaa Waarsootti kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Sodaa waraana irraati kan ka'e. Leenjisaan Shakhtar waan jedhan haamileen keenya tokkummaa keenya yeroodhaaf miira keenya miidhuu dandeessu garuu nu balleessuu hin dandeessan jechuun warra Raashiyaatiif dhaamanii jiru jechuudha. Kanaaf tokkummaan keenya jabeenya keenya jechuun dhaadachuun gara dirreetti galanii jiru jechuudha. Akkuma jabaannee daangaa biyya keenyaa eegaa jirru har'allee jabaannee taphannee maqaa kilaba biyya keenyaan waamsisna jedhanii jiru. Kan adda taasisu keessaa kan biraan leenjisaan garee guddattoota Shakhtar Donetsk kana dura biyya isaa Raashiyaarraa ittisuuf jecha jechuudha. Hojii leenjisummaa dhiisee gara waraanaatti makamee dirree waraanaatti ajjeefamee ture eenya kana jechuudha. Taphni biraan immoo Paris Saint-Germain Benfica waliin kan taphatudha. Lionel Messi tapha kanarratti hirmaatu. Mbappé fi Neymar immoo PSG'f kan taphatan ta'a. Garuu taphattoonni lamaan Mbappé fi Neymar akka malee wal dhabanii jiru. Kanarraa kan ka'e Mbappeen kilabicha gadhiisee bahuuf iyyuu jedha kan jedhu odeeffannoowwan ni jiru jechuudha. Liverpool fi Real Madrid immoo taphataa kana kanneen barbaadan keessaati isaan tokkodha. Torban darbees akkasuma qixaa 0-0tiin xumuranii ture Benfica waliin. Har'a Benficaan immoo liigii Portugal dursaa warra jiran keessaati tokkodha. Tarii PSG'dhaan injifachuu akka danda'u ni tilmaamama. Borussia Dortmund Sevilla waliin taphata. Dortmund torban darbe 4-0tiin Sevilla mo'atee ture. Har'as dirree isaarratti ni mo'ata jedhamee ni eegama. Dynamo Zagreb immoo Salzburg waliin ni taphata. Taphni biraan eegamu AC Milan Chelsea waliin kan taasisudha. N'Golo Kanteen har'a miidhamaan Chelseaf hin taphatu. Chelsean torban darbe 3-0 AC Milanin mo'ateera. AC Milan waggaa darbe shaampiyoonaa Xaaliyaanii ta'uun ture kan xumure. Har'a dirree isaarratti kan injifatu yoo ta'e gara dursummaa gabatee kanaatti kan dhufu ta'a jechuudha. Garuu Salzburg garee kana keessaati qabxii 5 dursaa jira. Haa ta'u malee har'a Dynamo Zagreb waliin kan taphatu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan ispoortii kanneen asili. Galatoom Zaloo. Galatoom.